Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatii kabajamtoota chaanaalii kiyyaa. Dargaggeessa otuu salaataa fi gara masgidaa otuu deemu mokorame tokko waliin dhaggeeffannu. Jalqaba irratti otuu viidiyoo keenya hin eegaliin dura warri chaanaalii kanaa fi haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan dhaggeeffannu. Dargaggeessa tokko otuu sobiidhaa fi salaataa fi deemu karaa irratti mucucaatee kufe. Dargaggeessi kunis marraa lammaffaa ammas dhiqatee gara masgidaatti deebi'e. Ammas dargaggeessi kun marraa lammaffaa mucucaatee kufe. Ammas dargaggeessi kun utuu abdii hin kutatin ammas dhiqatee deebi'e marraa sadaffaatti. Namichi tokko ifa qabee fi dhaabbatee gara masgidaatti geesse. Gara masgidaatti erga geesseen booda ati seenii salaatii ani nan deemaa jedheen. Akkamittitu ati keerii na yaaddee masgidaan na geessee otuu hin salaatiin deemtaa jedheen. Achumaan akka jedhee deebitee fi namichi kunis ani seexanaa jedheen. Dargaggeessi kunis hin rifate. Ani seexanaa ati marsaa tokkoffaa yeroo kututti Rabbiin wanjala kee guutummaan guututti akka inni si dhiisee argee jedheen. Marraa lammaffaa maatii keetii fi haalli kee hunda isaaniiyyuu Rabbiin wanjala isaanii akka inni guutummaan guututti akka inni dhiisee argee fi jedheen. Marraa sadaffaa ofii kootiin of sodaadhee jedheen. Marraa sadaffaa musliimoota hundumaayyuu Rabbiin akka inni wanjala isaanii dhiisee fi argee jedheen. Kanaafinitu ani immoo qubaa koon azaba keessatti gubadhaa jedheen. Marraa sadaffaa ofii kootiifiin sodaadhee gara masgidaatti si fidee jedheen. Kanarraa obboleewwan koo kanarraa seenaa kanarraa waan guddaa barachuu dandeenya. Yoo akkam ta'eyyuu seexanni nu mokoruu hin dhiisu. Nuyis gara Rabbii keenyaatti jabaannee asalaannu siniin jedha.